jechoota gootota Oromoo gara feetan nu geessaa dubbiin garaa nu baate garatti deebitee jirti kana achi waan feetan nu godhuu dandeessu Haji Adam Saaddaw barannu malee hin bilisoomnu namni barate akka mi'aa karmeellaatti dhandhamama ummanni Oromoo barachuu qaba lammiin barate immoo mirga isaa gaafata Taaddasaa Birruu duuti koo du'a gootati dhiigni kiyya dhiiga bilaasha dhangala'ee miti dhiiga saba kiyya bilisoomsuuf dhangala'eedha Maammoo Muzammil gabrummaa dandeenyu hiddaan buqqifna dadhabnu ilmaan itti guddifna Jeneraal Waaqoo Guutuu Siigalaasee diina gaaraa buusee diina lagaa yaasee allaattii dheebuu baasee leenjisoo diigaa gabrummaa mannaa du'a wayya kanaaf fincillee daggalagalle Usmaayoo Muusaa gabrummarra duuti bilisummaadha Elemoo Qilxuu jeedala ta'ee waggaa 100 jiraachuurra leenca ta'ee dhaddee du'uu naaf wayya Huseen Bunee namni seenaa hin beekne bishaan gabatee irratti dhangala'eedha artistii Eebbisaa Addunyaa waan barri hin beekne barree achi keenyan Abbaa Jufaar wallaahi ani Oromoodha jedhee bahee Sumaaleedha jedhee hin galu Haaji Abdullaahii Ganamaw amantiif kutaadhaan nuti gargar hin baanu nuhoo Muhammad Goobanaa ani Oromoof qaaliidha artistii Hacaaluu Hundeessaa Oromoon qarshii qoradhaa qarshiin qawwee bitti qawween bilisummaa bitti jiruu sheekoo ufumaa dhamaatu malee ana rasaasni nan dandayu agarii tulluu innillee natti tumee anillee itti tumee harka baasa Oromoo aanuletti dhumee goota finiinaa leenjisoo diigaa leenjisoonii bara 1880moota keessa ummata Oromoo diina fillaadhu jedhee waggaa dheeraadhaaf dura dhaabbatee falmaa sirna nafxanyaa tahee lolaa tureera ummata Oromoo bilisoomsuuf jecha garuu namni jibbaa ilma namaatiif qabu zarii ilmaan Oromoo lafa balleessuuf jecha harkaa farma namarraa muree masaraa keessa ol kaamee achitti bayya aynatiidhaan qalamii isa dibanii achi keessatti isa gabbaraa jira maqaa Oromootiin aangorra taa'a gooticha maqaan isaa yoomillee dubbatamee hin dhumne gochi inni raawwate himamee xumuramuu hin dandeenye awwaalanii too irra taa'u jiran leenjisoon nama seenaa guddaa raawwateedha gootichi ijaa barbadaa leenjisoo diigaa seenaa isaa kana jedhamee himamuuf baay'ee tokko ulfaataa nama seenaa xiqqaa raawwatee muti garuu yartuu fi galtuun seenaa gooticha kanaa hin awwaalla jettee akka yaadu leenjisoon ganda keessatti awwaalanne lafee isaatirraa marga sana loon keenya dheeda aannan loon sanaa ijoollee teenna dhuga seenaa gooticha kanaa jiraachifanne akkasitti beekitaa yoomillee taanan atiitu gadi qaba malee leenjisoon yoomillee taanan ni jiraata dhaloonni isaa har'as taanan boris lafarra facaa akka bishaan lagaa kanatti yoomillee taanan balleessuu hin dandeettu hinuu yaadin tasumaa taate Roba butta leenjisoo diigaa barteen gootaa har'a sirtakaa bahaaf dhihalleen Oromoo koo kan kabaaf kibbaa falmuu malee hin filluu dabaa